ሰራ እንደሆነ እናውቃለን። እኛ ግን ምንም ድለላ ይሁንታ ምንም ውትወታ ይምጣ ስራችንን እንቀጥላለን። ለህዝባችንም ለወያኔም ኃይለማርያምም ለማንኛውም ሶስት ወገን አስረግጬ ማረጋገጥ የምፈልገው የኦኤምኤን አመራር የኦኤምኤን ጋዜጠኞች ህይወታችንንም ቢሆን አሳልፈን ለመስጠት የተዘጋጀን መሆኑንና የኦሮሞ ህዝብ እውነተኛ በሆነ መንገድ የማስተላለፍ አላማችንን የምንቀጥልበት ለአንዲት ሰከንድ እንኳን ወደ ኋላ የማንልበት አንድ ስቱዲዮ ቢዘጋ 2-3 እንደምንቀር አንድ ጋዜጠኛችን ቢጠቃ 4-5 እንደምናፈራ በፕላን አለን ያረጋገጠው ነው። በሂደትም ወደፊትም ቀጥለን የምንሄድበት ነው። ወያኔ ብሪንግ ኢት ኦን ነው የምንለው። የፈለጋቸውን ኃይል ያምጡት የፈለጋቸውን ሙከራ ካደረጉ እኛ እውነት ስላለን 50 ሚሊዮን ህዝብ ከጀርባችን ስላለ እስከ መጨረሻው ተጠናክረን የምንሄድና በመጨረሻ ደግሞ እንደምናሸንፍ የምናረጋግጥ መሆኑን ከዚሁ ቃል ልግባላችሁ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ያተጀዋህ ነገር እሱ እንግዲህ ከግለሰብ በላይ ነው እንዳልከውም በኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ የኔ ያደግን በጣም ትዕቢተኛ ትምክተኛ አስቸጋሪ የሆነውን ስርዓት ህዝብን በማንቀሳቀሱ ረገድ ተንቀሳቅሶ ወደ እምቢታ በማድረሱ ረገድ ነው ከፍተኛ ሚና ከተጫወቱት ውስጥ ጎልቶ የሚታይ ሰው ነው። ስለዚህ እሱ እንግዲህ አንድ ግለሰብ ብቻ ብሎ መቶ ጠንካራ ግለሰብ ነው። እንግዲህ የምናሳንሰው ነገር የለም። በዚያ ያው ነው እንትኑ ራሱ የምናገርለት ነው። ማንም አመንም አላመንም ያው ተከናውኖ ያለፈው የምናገርለት ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ እኛን እንኳን ወደኛ ያመጣው ጥያቄ በመሰረቱ ዲሞክራሲያዊ ላጀራ Adiós.
jirtu jirtu Oromoo Oromoo jirtu jirtu jirra garuu dubbadhee baay'ee takka sagaleen dheeradhu qoonqanillee hin bareedu waan Oromoon keessa baatee dabartee as geette gaafa nu kilaashii takka qabannee danqaraa keessa deemnee qoreen halloon dhufittu Oromoo naganan waliin jirtiinsee garuu warra gaafa san waliin deemu kan biraa kufu ka biraa nu biraa hafe san argee itti nimu Oromoo isin dhagaa sanillee rabbi haa araaramu wallaan son kenna har'a callaa miti lafa dheeraa deemaa dhufne dhokachaa dhufne hidhamaa dhufne tumamaa dhufne tumamnullee kufnullee hin hafne Oromoon kun yoodu kun hin dhalata kun yoodu loomu kun hin guddata guddinaan rabbina haa gahu guddinaan rabbina haa gahu Jawaar Mohammad karaa nu baas dildila irra nu dhees irra deemne irra dhufne guyyaan irraa ammoo guyyaa hidhaa isaatii miti guyyaa hidhaa isaatii miti guyyaan irraa guyyaa inni shallaman guyyaa inni shallaman guyyaa Oromoo manaa baas guyyaa dargaggeessa baas dargaggeessi kenna ka biyyaati malee ka biyyeetii miti ka biyyaati malee ka biyyeetii miti har'allee yoo ta'e sabaan addaan hin baanu gosaan addaan hin baanu Oromoon jennu Amaaraan jennu warri waliin jiru walii wal'aanfanna hiriirri kun ammoo hiriirri har'aa kun ka kenna maraati ka saba kana maraati ka sabaa sallamni magaalaa Ginniir ka waliin jiru ka biyyoolessaa otoo ta'u ka magaalaa Ginniir waliin jiru kanaafuu waliin jiraachuu keenya nama tokko ta'uu keenya maaliin mirkaneessin kana Oromoon kana qabdi Oromoon wal jaalatti Oromoon wal mirkaatti Oromoon obboleessa alaa dhufeen mirkaatti kas keessa jiruun mirkaatti mallattoon keenya har'aa wayita gallullee akkuma amma baane kanatti osoo bishaan quluun tokko hin jigin osoo gufuun tokko nama hin dhahin osoo dargaggeessi keenya hin gufatin hiriira keenya baane gallee ammallee itti fufna haga argannutti haga bakka geennutti hiriirri keenya addaan hin citu. Dandamale Finfinteen na jedhee dura sirbu Nintendo mootummaanis kana beekee adaba dhiisee obsa osoo nu fixachiisin kabachiisee haa jiraatu kana yoon taane warri nutu jira malee hin jirtan nuun jedhu sirbitanii galta warri nuun jedhu dayfitanii galta warri nuun jedhu yoo nagaan barbaadin ibaadaaf fayyee keenya kanutti kennan warra dabre dhiiga isaaniitiin lubbuu ofii kennanii
waan nuti kennan